Koreen dhaabbii mana maree magaalaa Adaamaa pirojektoota buleeyyii fi haaraa magaalichatti hojjetamaa jiran daawwate. Daawwannichaan buufata geejjibaa qindaa'aa, ijaarsa misooma kooriidarii marsaa lammaffaa, iddoo haragalfii uummataa fi pirojektoonni biroo daawwatamaniiru. Afayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaa kaayyoon daawwannichaa sadarkaa pirojektoonni irra jiran adda baasuuf akka ta'e himanii kunis galtee hojii itti aanuuf tumsa guddaa qaba jedhan. Bu'uuraalee misoomaa karoora akka mana mareetti labsame kana raawwiin isaa maal fakkaata wadhakkaa waggaarra jira waan ta'eefis isa kana ilaaluudhaaf koreen dhaabbii misooma magaalaa fi akkasumas koreewwan dhaabbii mana maree kennaa shananu miseensota isaa wajjin ta'uudhaan hojii iddoon itti raawwatamaa jiru kanarratti qabatamaan maal fakkaataa kan jedhu daawwataa jira jechuudha. Pirojektoonni qulqullinnaa fi ariitiin hojjetamaa jiraachuu daawwannichaan hubachuu dubbatan. Baay'inaan hojii ilaalaa ture kun saffisaan qulqullinnaan hojii gurguddaa hojjetamaa tureera. Pirojektii gurguddaa gatii magaalaan kennaa karoora qabatte kanaafis kan agarsiisudha. Isaan alattis bakki ispeesiin open space akka magaalatti iddoon hawwataa iddoon bashannanaa magaalaa kana maqaa magaalaa kennallee agarsiisuu danda'uun hojiin guddaan hojjetamaa kan jiru. Hojii gaggeessaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee bu'uuraalee misoomaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Burusee Roobaa akka magaalichaatti pirojektoota ijaarsa irra jiran yeroo qabameef itti xumuruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Akka waliigalaatti pirojektii kana gaafa hojjennu baajeta edileetii fi baajeta tajaajila mana qopheessaa ramaduudhaan hojiin kun kan hojjetamaa turani. Naannoo biliyoona 9tti siquun pirojektoonni kun bara kana karaa guutuu ta'een hojjetamaa kan jiran ta'uu isaati. Pirojektii kanas dhaabbanni keenya dhaabbanni Adaamaa Investimentii Grouppii kontiraata fudhatee hojjechaa kan jiru akkasumas waldaaleen himaataa adda addaa isaan jalatti sab kontiraatii fudhatanii hojii kana hojjechaa kan jiranii fi carraa hojii bal'aas hojii dhabeeyyii keenyaaf uumnee hojii kana karaa saffisa ariitii fi qulqullina qabuun hojjennee xumuruudhaaf sochii guddaarra kan jirru ta'uusaa ibsuun barbaada jechuudha. Hordoffii fi deeggarsi korichi yeroo adda addaatti taasisuun galma gahiinsa pirojektotaaf shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. Daawwachuun isaanii tokkoffaa waan nuti hin argine namni baay'een gaafa laale waan nutti agarsiisuu danda'a. Inni kan biraa of dagannaan illee hoo jiraate namni bakka jiru dammaqee hojii kana xiyyeeffannoo addaa akka kennuuf nu fayyada. Nus koomentii isaanirra dhaabbannee teeknikaalii waan laaluu qabnu laallee hojii keenya galma yaanneen gahuudhaaf nu fayyada waan.